hojiiwwan idilee dhaabbilee barnoota olaanoo keessaa tokko hojii baruu fi barsiisuu cinaatti hojiiwwan qorannoo fi qo'annoo rakkoo hawaas-dinagdee uummataa furan hojjechuudha. Haaluma kanaan dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaa Itoophiyaa keessatti argaman keessaa inni guddaa fi beekaman Yuunivarsiitiin Rift Vaalii hojiiwwan qorannoo fi qo'annoo adda addaa hojjechuu erga jalqabee bubbuleera. Yuunivarsiitichi bara kanas kora qorannoo biyyaalessaa waggaa waggaan qopheessu kana yeroo 14ffaaf Finfinnee mooraa muummee yuunivarsiitichaatti geggeesseera. Kora qorannoo kanaan mata duree bu'aa qabeessummaa fi Itoophiyaatti ga'ee qorannoowwan dhaabbileen barnootaa olaanoon hojjetaman qulqullina barnootaa keessatti qaban jedhu jalatti hayyoonni qorannoowwan adda addaa 10 dhiyeessaniiru. Koricha irratti Daayireektara olaanaa Akaadaamii Saayinsii Itoophiyaa Piroofeesar Takattal Yohaannis, Abbaa Taayitaa Barnoota Teknikaa fi Ogummaa Itoophiyaatti itti aanaa Daayireektara Beekamtii fi Sakatta'iinsaa Dr. Dukkaanaa Nugusaa, Pirezidaantii Yuunivarsiitii Rift Vaalii Dr. Abbabee Gammachuu dabalatee hayyoonnii fi keessummoonni adda addaa hirmaataniiru. Piroofeesar Takattal Yohaannis haasaa kora kana irratti taasisaniin hojiiwwan qorannoo Yuunivarsiitiin Rift Vaalii dhiyeesse kun hojii qulqullina barnootaa mirkaneessuuf hojjetamu keessatti ga'ee olaanaa kan qabanidha jedhaniiru. Hojiin qorannoo akka kanaas cimee akka itti fufuu qabu eeraniiru. Kora qorannoo kana irratti kan argaman itti aanaan Daayireektara Abbaa Taayitaa Barnoota Leenjii fi Ogummaa Federaalaa Dr. Dukkaanaa Nugusaa gama isaaniitiin dhimmi qulqullina barnootaa sadarkaa addunyaatti dhimma xiyyeeffannoon itti kennamu keessaa tokko ta'uu eeraniiru. Haaluma kanaan hojiiwwan qorannoo damee kana irratti Yuunivarsiitiin Rift Vaalii har'a dhiyeesse rakkoo qulqullina barnootaa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti mul'atan furuuf kallattii kan agarsiisudha jedhaniiru. Biyyi tokko addunyaan dorgomuuf qorannoo fi qo'annoon gahoomuu qabdi kan jedhan Dr. Dukkaanaan qorannoo akka kanaa dhiyeessuun jireenya hawaas-dinagdee biyyattii jijjiiruuf hojii cimee itti fufuu qabudhas jedhaniiru. Yuunivarsiitiin Rift Vaalii hojii baruu fi barsiisuun alatti hojiilee qorannoo fi qo'annoo jireenya hawaas-dinagdee uummataa jijjiiran hojjechaa jiraachuu Pirezidaantii Yuunivarsiitii Rift Vaalii Dr. Abbabee Gammachuu kora kana irratti himaniiru. Haaluma kanaan bara kana mata duree bu'aa qabeessummaa fi qulqullina qorannoo barnoota dhaabbilee barnoota olaanoo Itoophiyaatti jedhu jalatti hayyoonni qorannoowwan adda addaa 10 dhiyeessuu isaanii eeraniiru. Qorannoon hedduutu gaggeeffama akkuma tuqaafte. Haa gaggeeffaman malee xiyyeeffannaa argataniiru qorannooti kun. Bu'aan qorannoo kanaa xiyyeeffannaa argachuu qaba. Kanaaf mootummaanis xiyyeeffannaa itti kennuu qaba. Gaggeessitooti barnootaas xiyyeeffannaa itti kennuu qaba. Dhaabbotiin barnoota olaanaas xiyyeeffannoo itti kennu, maatiinis xiyyeeffannaa itti kennu, miidiyaanis xiyyeeffannaa itti kennuu qabna. Maaliif barnooti qulqullina dhabe yeroo jennu dhalootatu bade jechuudha, dhalootatu manca'e jechuudha. Kanaaf ergama sadii qabna nuti. Qorannoof qo'annoo geggeessuu, baruuf barsiisuu, akkasumas tajaajila hawaasaa kennuudha. Isa kana keessatti keessumaa qorannoo yeroo geggeessinu wanta yeroo wajjin wal simatu rakkoo hawaasaa furuu waan ta'eef rakkoon hawaasa keenya akka biyyaatti amma dhalooti baratee eebbifamaa jiru gulantaa kamittuu haa ta'u sadarkaa eegamu sanarratti tajaajila kennuu hin danda'u. Kun jechuun ilaalchisaa, beekumsisaa fi ogummaansaa sadarkaa eegamu sanatti ga'uu waan dandeenyeef amma mootummaan isa kana cheeggochuudhaaf qormaata ba'iinsaa qopheessaa jira. Roodmaappii barnootaa haaromsaa jira. Isaan kun hunduu xiyyeeffannoo kan argatan yoo qorannoo irratti hundaa'anidha. Bu'aan qorannoo maal jedha? Addunyaan maalirra jira? Biyyi keenya maalirra jirti? Nuti immoo maalitti jirra isa jennu kan nuti ittiin ilaaluu dandeenyu yoo bifa saayinsaawaa ta'een qorannoo geggeessinedha jechuudha. Egaa qorannoo geggeessuu jechuun akademik eksarsaayisiidhaaf miti kan hojjennu. Bu'aan kun faayidaan kun hawaasa bira ga'ee waa fiduu qaba jennee yaadna waan ta'eef gara hojiitti jijjiiruudhaaf immoo qaama biraati jechuudha kan irratti affeeramu. Qaami biraa akkamitti qorannoo geggeeffamu kana fudhatee itti fayyadamaan immoo hojii biraa barbaada. Kanaaf nuti ga'een nurraa eegamu qorannoo geggeessuudha. Qorannoo geggeessinu kana immoo tarsiimoo garaagaraatti fayyadamnee gurra hawaasaa akka inni ga'u gochuudha. Qaamni kana irratti abbummaadhaan hojjetu immoo bu'aa qorannoo akkasii kana fudhatee hojiitti jijjiiruu keessatti ga'ee mataa taphachuu qabaa jedhee namanaa. Itti aanaan pirezidaantii qorannoo fi qo'annoo Yuunivarsiitii Rift Vaalii Dr. Sanbatoo Bulchaa gama isaaniitiin Yuunivarsiitiin Rift Vaalii kora qorannoo 14ffaa qopheessuun isaa yuunivarsiitichi karaa saayinsawaa rakkoo hawaas-dinagdee uummataa furuuf hojjechaa jiraachuusaa agarsiisa jedhaniiru. Bu'aawwan qorannoo kana qaamoleen dhimmi ilaallatu dhimma itti bahuun imaammata keessatti dabalanii qulqullina barnootaa fooyyessuudhaaf hojjechuu qabus jedhaniiru. Galmisaa akkuma beeknu dhimma qulqullina barnootaa wajjin kan wal qabatu qaamni garaagaraa maree garaagaraa geggeessaa jira, yaalii garaagaraa jijjiisan akka biyyaatti akka yuunivarsiitii sochii garaagaraa ta'aa jira. Isa kana keessatti madda furmaataa ta'aa jennee kan yaadnu dhaabbanni barnoota olaanaa maal gochaa jira?
qorannoon inni geggeessu ammam furmaata ta'aa jira barnoota qulqullina qabu akka deemsinu ta'uu keessatti maal gargaaraa jiru akka of ilaallu dhaabbanni akka of ilaallu irratti carraa kana itti fayyadamuudhaaf mata duree kana irratti qorannoo geggeessaa turametu dhiyaataa jira jechuudha. Dr. Abbabeen dabalataan hojiiwwan qorannoo hedduun dhaabbilee barnoota olaanoon kan hojjetaman ta'us baay'inaan xiyyeeffannoo akka hin arganne eeraniiru. Qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi bu'aawwan qorannoowwan kanaaf xiyyeeffannoo kennu akka qabanis eeraniiru. Hiikuuf rakkoof furmaata faluuf geeddaramaaf guddinaaf bu'uura maaltu qorannoon saayinsawaa. Kanaaf dhagaa akkuma beennu waa'ee qulqullina barnootaa biyya keenya gaaffiin hedduu fi rakkoon hedduu akka jirudha. Kana keessattis egaa gahee keenya ba'uudhaaf tattaaffii akka biyyaattis godhamaa jiru qulqullina barnootaa kanaaf gumaachuuf gama kanaan gama qulqullina barnootaatiin geeddaramaa fi guddina jijjiirama dhufuu maluuf qorannoo irratti hundaa'uudhaan qaamolee ilaalaniifis galtee barbaachisu ta'a jennee amanuudhaan qorannoo qulqullina fi barbaachisummaa qorannoof qo'annoo jijjiiramaa fi qulqullina barnootaa barbaachisuuf jennee qabanne. Maaliif rakkoo jiru gama kanaan rakkoo qulqullina barnootaa jiruun gama qulqullina barnootaatiin jiru hiikuuf geeddarama fiduuf kan itti deemamaa jiru akkuma itti deemamaa jiru ta'ee rakkoo kana hundeedhaa furuuf furtuu kan ta'u yoo qorannoo saayinsawaa fi argama qorannoo saayinsawaa ta'e irratti hundaa'edha. Rakkoo amma gama kanaan jiru kan itti deemaa jiru furuun kan danda'amu. Gama kanaan egaa rakkoo jiru kana tattaaffii gama kanaanis godhamaa jiru keessatti gahee keenya ba'uuf qorannoon gahee inni qulqullina barnootaaf qabu irrattii fi qulqullina qorannoo barbaachisu qulqullina barnootaa eegamuuf barbaadamu fiduuf kan jedhu irratti xiyyeeffannee mata duree konferensii keenyaa godhannee har'a hayyoonni qorattoonni gama kanaan qormaata isaanii qoratan dhiyeessaa jiru. Egaa bu'aa galtee qorannoo qorattootarraa har'a dhiyaatuu fi bu'aa isaa kana qaamoleen ilaalan imaammataafis ta'ee qulqullina barnootaa gaba barnootaa geeddarama bu'uuraa fiduu irratti akka galteetti fayyaduu danda'a akka galteettis itti fayyadamuu danda'u jennee amanna. Yuunivarsiitiin Rift Vaalii kora qorannoo har'a geggeesse kana cinaatti hojiiwwan tajaajila hawaasummaa hojjetu keessaa tokko kan ta'e agarsiisa kalaqoota adda addaa deeggarsa yuunivarsiitichaan hojjetamanis dhiyeesseera. Hojiiwwan kalaqaan dhiyaatan kana qaamoleen dhimmi ilaallatu hawaasa bira akka ga'u deeggarsa gochuu akka qaban pirezidaantii yuunivarsiitii Rift Vaalii Dr. Abbabee Gammachuu himaniiru.